bakka abbaan keenya jannata dhabu wantuwaan sandii soo yaadaa janiiti fincaan isaa ka warri ilmoon tasaa lakkuuleen dhiiftee jechuudha. Dikaalticha laa dhufee maal jeen silaana gareessa sanuu biddaa irratti ilmi baajjeessu jira gaa. Ilmi baajjeessu jira gaa waan akkanaa kana. Katolaati moo? Laa guyyaa mitanii. Laa dhiisi katolaati moo inni gaafa. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftootaa fi qabyamtoota tolaa oroo shawuu jirtu baga jiraattanii isiniin jaa. Akkasumatti illee gaa maaliif tolaan akkanatti gaa fuula kaameera deddeebi'achuun keessan hafan qabu hangam tokkoonis mijoota dheessuutu hin jira. Hasaaraa mijoota naatti isin danda'u jeetiin deemuu jira jechuudha. Isinillee warroottan karaa keessaatiin dhuftanii dhaamsaaf yookaan ergaa guddaa waa'ee mijoota irratti dubbachuu jirtan ulfaadhaan isin jechuu barbaade. Har'aas waa'ee uummasanii wal qabatee jechuudha. Hunoo obboleessa kiyya kana amma viidiyoo tana dura dabarte irratti waan naafi poolisichi yookaan kiyyaan askaraa wal goone agartanii jirtan jechuudha. Galgala manannaa dhufee anaa ramadaana assalaamu alaykum wa alaykum salaami ramadaana eeggachuu jiru. Haadha manaa si barbaada hoottuu mana hiraarraa si barbaadde amma si dhuftee naan jee. Angaawaa haadha hiraa haadha jinniitii fi isnii sana wayna dabee kheree. Aboo maal jette aboo assalaamu alaykum ramadaanaatiin eeguu jira bututtuu shayxaanaati dabartee eeguutu jiru obboleessa ofirra fudhachiisin jeen. Ogguun akkas jeen laa amma deemtu malee hiraan hin bultuu ni deemtamoo hin deemtu aboo ijoollee lamaan harkaa qaba obboleessa ona dhiisin jeen. Gurbaan kun jechuudha dhiifamaa waliin illee dhufee gaa deemtu malee jee idduma tanaati manaa nutti ol seente hayyee ammaan tana gaa naafiisa innilleen qaama seeraati anilleen gaa akka nama tokkotti hawaasa egaa hawaasaa fi qaamni heeraa jidduutti eenyu jidduutti halanni argamees walumaan ilaallaa jechuudha. Maaliif yoo jettan ammaan tana idduma tanaanu gama keetiin itti deebi'uu barbaadde ammannoo caalaa galgala kanaa sinna dhufeeti na qabe honni aanaa naan jee maaliin deessittiin deemaan jeen maaliif jechuu barbaadeeti ammaan booda akka dubbiin akkanaa hunnatti hin deebine jechuu barbaadeeti inni kun qaama seeraati gam tokkoon ammaan tana mijoo jaartii mijoo Somaalee dhufte tana tamucaa tokko qabdu tana an ilmoo sanuu shakkeetiin jira kun ammoo oguu dubbatan ilmuma sanuu shakkeetiin jira jechuudha. Naafisiin ji'uma lamaa fi sadii waliin teenye jechumatti nu taale amma mucaan amma sadii ettisiin mucaan hiliyyuun hangan takkaa dhaabbata amma sadii ettisiin amma inni maal naan jechuu jira guyyaa shan keessa mana godhiif masruufaa ammata sadii lafa kaaye manatti galchi ani kun ilmaan hin qabu jaartiidhaan qabu hayya kana gubbaadhaan nama sadii hin beeyne nama wal wallaale nama wal irraanfanne halkana haddaan turre ammaan tana dhuftee ta'etuun as keessa na barbaadu jirte jechuudha. Isa dhufte isaa waliin dhufan ani quban qabu isaan dawwalee na yaame guyyaa sanis. Waltaanii. Ogguun dhaqu ani san isaa beeka ogguun dhaqu dhagayetti aboo maali mijoo kana ni beektamu hin beektu bicha na gaafatan aboo ani mijoo hin beeku hayi hin beektu akkamiin mijoo hin beeknedha amma galgala kana jala deemuun dinneere asii gaa jeetichi deebi'e. Ogguuchi deebi'e manguddoon guyyaa isaa inni mana guyyaa shan keessa ilaaleef jee achi booda manguddoon dubbatte. Hayyaa manguddoo irraa amma namni tokkotti dhufee isaa asii ol akkana haadha manaatu dideemaa reedhaati yookaan mariin malee fuunu jee asii mijoo bira gaddeebichi marii godhu jiru. Mijoon ulfa ji'a lamaa qabdii jaaniin. Abiraama. Maalittiin beeka kabiraatii fi kana amma mijoon ulfa ji'a lamaa qabdii jan hayyaa ulfa ji'a lamaa kana eenyuutu ulfooyise. Nama ulfa ji'a lamaa qabuuf akkamiin na barbaadanii nama qulqullaa'oo hin ta'iniif kanuma gaama kanii nama si fideef. Egaa waan bareedaa bichaa meeru bareedaan akkana bareedni kana isa jira. Akkaataa itti irra fidee ni deebata waliin dhageenya. Afita duuba. An fitadheera kanuma. Hai nama ulfa ji'a lamaa qabu. Ageeffadhu. Nama ulfa ji'a lamaa qabu. Mana seera dhiyaatu heerri kana ni jira. Inni jiru. Heerri nama geessu nama ulfa ji'a lamaa garaa qabu. Hin jiru jedhin. Namni ofii murteeffateedha. Ofii murteeffatee jiru. Narraa baasi kayti. Hai. Seerri hin jiraaf hin jiru. Nam tokko. Jaarsati yoo muyyoo nam tokko intala tokko shaararra deemtu fakkeenya yoo siin jaarsati jesin jette
hayyee ala wasaala akkan jaarsa kan kee ta'e zirzirii addaan baasii naa himi yoo natti galu kan natti galu ta'e nan fudhu yoo immoo natti hin galle ta'e dubbii kuusi qabatti. Barbaadee ji'oon obaate lamaan garaa qabdi. Gaatii lama garaa ilaa mallachiin keenya mallinuu kanaaf anaafatti waliin haasa'aru. Amma inni akkamuma muyyoo baatee lama ulfa garaa qabdu natti deebisaa duraanuyyuu isatti dhuftee jedhe. Haaya Egaa dhufte dhaabbu kaa ayyee dhaabbu. ayyee Kun inni tolaan maal ilaalchisa? Yaame hin beeku hin jedhe akkanatti wal hin beeknu jette deebi'ee amane Ati maanni inni minge hayyeemo. waan ilmoo iyyuu itti himtee ilmoo biyyaan galchee dhufe amata sadii waliin teenye jette dhugaadhaa waliin teenye jedhe. amma sadii waliin teenye hin jenne ani baatii sadiin jee malee isiidhaatu ilmoo nama sadii jee. Ilmoo nama sadii? Egaa isii jechuu jiraame egaa olfuun nama sadii ilmoo nama talamu maal egaa amma sadii fi amma sadii jechuun jette. Egaa yeroo san hin beeku waliin hin beektaan jedheen hin beeku jedhe mee hubadhu mee na ilaale jettee wanni galte natti galteetti jedhe. Hayyee egaa qabaatilee mamma isiin garaa qabdus isiidoo Eessaa fidde? jaarsatti jette sun isii qabatti eessaa fidde inni haaya eegaa akki wanti galte Jee. Dubbuma ajaa'ibaan nu qabate hiriyaa obboleessoo. jeenni Wallaahi dubbuma ajaa'ibaan nu qabate. hayyeegaa nama amata sadii erga addaan baane amata sadii har'a guyyaa shan keessa kalaasi erga ammoo lamantanii miti guyyaa shan keessa waan ta'e ijaaza godhiifiiti isin dhalaadha manatti kireessuu ta'us manatti kireessiti waan ta'e ijaaza godhii addeen ijaaza godhuu waan deebiin jeen hayyee dhiibe na biraa hayyeegaa guyyaa shan ijaaza ta'e jedhe kun nama kana ta'e ati kana ta'e kana itti gorsita hin gorsita nama jaartii qabu nama mana qabu. Hayyeen noo jaaza ta'e kan inni fudhate mana kireesse isii deeffachuudha ammas jaartii lama godhataarani. Jaartii haakima keessatti namni amata sadii walirraa baannee miti biyyoon kun haala kamiin jirti duraa wal bilbilaan jirru haala kam jee namni iyyee mustashfaa keessatti kottu baararraa dhufte lilmee jedhadhu jee namni muqaddiyaan sitti gaha jeetii namni sistimaan haakima geesse dhaabuu namtiin hanqinni ni ati. Ayyee dubbadhu. Geessee haakima keessatti maal akka ta'e bara muyyoo ammoo manguddochi ni dhaqee sila jaakaa dubbachuu dhaqaarus argi waan argi hayyeegaa kakana ulfaa katolaati moo Laa hiyyaa mitanii. laa dhiisi katolaati moo inni gaafadhaa Laa hiyyaa mitan amma dubbina deebisu deemta laa. laa dubbii yoo sitti deebise laa. rabbiin na argaan ni gaafadhaa maaliifan gaafanni gaa namni koo eegaa jaarsatii jettee miti isaa walitti dhuftee nuurti nuni walitti nuni jettee gaddaayuu walakkaa kanaan qabaatii lamaa kun immoo kan eenyuuti egaa yoo duraan heerumtee jetti wanni isiin wanni ilma namaati wanti isin dubbeertuuf jira hin jiru dubbee bambarii jettidha. Ani waan akkanaa hin fudhadhu. Maal fudhachuu maal jenne maal fudhadhu jedhaa ramamseen. Laa kanan jenne ayyoo isii waan akkasii adeemu fudhadhu jechuun jiraan. Hin dhagaa waan akkanaa maaliif amma ilmoo tana bakka irraa beeka ilma abbaa ajjeesu akkanaa kanaa bara. Soomalee waliin turan jettu. Soomaaliirraa dhufte. Ilmi baajjeesu ni jira gaa. Ilmi baajjeesu ni jira gaa waan akkanaa kana. Amma haati takka intala akkasitti raafute ilmoo sadii dhalte tokko abba lama lakkuu dhalte tokko kophaa dhalte. Haaya. Hoggaa kophaa dhaltu kalaas abbaan ni du'e jechuudha. Abbaan ilmaan masaanuu laalee garaa kalaas boolla qoteeti jechuudha gaafa horii keessa kaa'e warqaa barreesse gaafa horii keessa kaa'e abaloo kiyya gaa asii baase asii waasee awwaaleeti gaafaan du'e gaafa du'e ijoollee walitti diree biraa du'e jechuudha abbaan. Akkam walitti diru. Akkatti walitti dire akkasuma walitti si diru jira gurbaan. Akkam. Akkasuma walitti si diru Walitti jira. diru waan addanaa baase kaa. Gaafa keessa waraqaa awwaaleetti. Gaafa keessa waraqaa awwaale waraqaa waan jettu siif hinima. Waraqaan barraa'e sun
Waaki. Ijoolleen abba sadii lama lakkuudha haa isaati. Tokko xiqqaala haati alaafit deemaa alaama haati jettu kanatti haa balfa baati lamaa. Dubbii fidee. Dubbii fidee haatee fiddee. Hoggaa fiddee haayee dhalatee miree kunis. Amma abbaan maal jeen isaan sadeen itinu bakka sanatti wayin isin awwaale gaafa hin handu baafaddaa jeen. Mata matatti ittiin isaan sadeenu. Namni kuban qabu. Amma abbaan toora keenyi du'e. Namni awwaalee irraa galee fiitii shanyii qotattee ta'e isaan dhuma tattaangaa mana. Homaal bakka tattee jennaan inni samdoo nama itti mara kanatti abbaan gaaf tokko wayin seesitti awwaalee asii baafadhu naan jee tanaa hin taa'u jira jeen. Gaafu jechani gaafa jedhe sanatti deemee mire qayda deebee isaan sadeenu gaafate asii waan awwaaleedha haa tanarra wallalu jennee reella. Hayyee isiniif hin baasaa jeen. Naa isinii baasanii jeen hoggaa ka'ee baasu. Gaafa itti dhiiseetumaanii bargaajeen abbaan keessan yoo waan san dhiiftan han jannataan seenaa yookaan azaabaan seenaa jee. Yoo waan awwaalame san dhiiftan jannataan seenaa yookaan azaabaan seenaa. Akkasii abbaan keessanii azaabaa seenu waan san isinii baasuudha jenneen. Bakka abbaan keenya jannata dhabu wanti waan san dhiisuu yaadaa jeniiti fincaan isaa haa warri ilmoon tasaa lakkuuleen dhiiftee jechuudha. Dikaalti jalaan dhufe maal jeen? Silaana gareessa sanuu ibidda irra shidaa jeen. Subhanallah. Kanaafuu waan quban qabne takkaan namatti hin deemina. Dhalaan nama gaddaa miti. Kanaafuu gurbaa kana waan ji'a lamaa qabduuf intalti ittiin hin deemina. Anu waan akkana anarraa anammas. Amma nuti. Anammas. Abbaan fedhe dhufee nam tokko himate nam tokko himates ni dhiyeessita. Dhiyeessitee kaatee jiru keessan ragaa gaafatte. Homa. Amma isin akkam naatee isin jette. Amma isin guyyaa isheen itti dhaabatee jiru duraan. Guyyaa isheen itti qaxaroo qabame sana naan dhumne. Qaxaroo itti naa keessan manguddoo isin waa tokko dhuftee waan naa ilaalle. Ana akkuma kanatti mana namaa taalatti raamadaana. Ani eessattan sooma eessattan. Akkam ta'uu barbaachise? Garuu raafi. Isaan eenyu galti? Tolaadhaan. Ulfajjee lamaatu jira galti. Ulfajjee lamaatu hojii galtii fi. Ulfajjee lamaanii. Fiddeef kamaan. Ilmu barbaadaa ani maali? Ani tanaliif. Ani munaddamaadha. Siivisiin maali? Ani munaddamaadha yoo inni dhamu maali? Eessattan beekamu iyyuu. Maaliif akka mirga dabartaa bire? Ammoo milikitaan kee itti bare ammas taanaan boris taanaan dhageessa. Kalaas jaarsatii jettee miti qilleensaan illee walitti dhufamu. Allah waliin beeku. Amata sadii bara gaddaan. Egaa wayi milmeedhaan itti erge waan tana. Amata sadii erga addaan baane amata sadii miti. Ati intala amata sadii guutuu addaan akkamiin nama galchuu dandeessi? Akki jara walitti yaame amane irraa yaadii tiile. Ilmoo namaneen. Ilmoo bargaafa duraanii jaartii. Ilmoo amane. Egaa. Ammaniin galfadhaa wayyee. Hin jenneen. Jaartii gabaachuu jiran. Dhageeffadhaa. Amata sadii. Namni ilmoo tamane. Bakka ertuun beektaa? Nafaan baatee meeqa jira? Beeku isaan beeku. Haala bakka ertuun beektu mire akkamitti beeku intala ji'a ilmoo ji'a lamaa garaa qabdu namaaf itti dandeessi. Namaaf itti dandeessi. Akkamiin namaaf ammu. Jaartiitii jedhe. Eenyuti? Jaartii. Guyyaa shan itti qabame maanni? Eenyutti qabate? Selamaani. Manguddoon teessee walitti hin qabne asii jirtaa. Ammaati. Manguddoon teessee haasoo itti dhugaa. Manguddoon teessee haasoo itti si akkamitti fidatee deemti? Si akkamitti fidatee? Hayi gurbaatu kanatti bara. Jaartii kanaatiin na barbaada. Jaartii kanaatiin na barbaada. Kalaas akki gootu. Intalamata sadii adda yaane. Akki gootu. Ji'a lama garaa qabdii yaa intalti. Ayyi akki gootu. Intalti kun amma duraas barbaadaa jirna jirtii yaa. Ajjeetu sanaa miti. Bultii hundee na diigaa turte amma duraas. Bultii diddee dhiifatte amma maanni dubbii tokko ni fixaafara maanni. Buufii baatii lamaa sun akka inni ittiin qabnes Allah waalim. Akkamitti dhufuu dandeessire? Akka inni dhufuu dandeemu. Jaartii kan kee tokko karaa dhaabattee osii kurifatte. Laa karaa dhaabbachuun baanu. Osoo ji'a isiin garaa qabdu nama garaa qabdu hin bareen akkamitti dhufuu dandeessi? Nama garaa qabdu akkamitti hin bareen. Duraanuu jaartii isaatii mana namaa kaa'amtee jirti. Wajji jiraachuu isaa agartee jirta. Jaartiitii jedhe egaa. Jaartii jee malee akka jaartummaa hojii jiraa jiran amata sadii. Sanan beeku waan. Sanan beeku waan. Dubbatan irraa miyyuu akkanaaf akkana ilmoon tunu teenyuutii jettee hin gaafanne. Ilmoon tun teenyuutiin nan gaafachiisu seerri. Sharaarratti nama gaafachiisu.
Anggafachiisu shaaraa irratti. Shaarra wal gartan. Shaaraa irratti nagaafachiisu. Akki nagaafachiisu shaaraa irratti maanni. Isin shaarra manguddummaa dhufte. Manguddummaan dhuftee miti manguddummaan dhufne siin. Anatu dumaashii si amana jirtu. Maali sa'a kana akkamitti fuutanii deemtan jennaan fumaatii yaanii qaanfadhee dhise malee isin manguddummaa miti. Tu manguddummaa barbaadde dheengadda yeroo manguddoon gatteessee dubbatta. Guyyaa isheetti qabdee fi jette eeggattee dadhabdee barbaacha. Isin inuma deemaatti barbaacha. Amma manni innoo Ramadaan amma lafti Ramadaan hasaa dheeraan danda'uun jaartii ilmoon kan isaa ta'e Allah waalab. Ani ilmoo hojjaa miti. Galfachuu reeta. Ani galfadhu. Laa ani galfadhu hin jiru. Galfadhu hin jiru. Ati Ramadaan waan akkanaa sana maa filayda? An galfadhu hin jiru. Galfadhu maaliif hin jenneen? An seeraa kalaas an ofumarraa dabarsuudhaan xaataa kan hin danda'u. Akkasii wayyaa. An dabarsu. Akkasii wayyaa. Akkasii Inaabaatan dabarsu. Dabarsi akkasii. Inaabaatan dabarsu. Yoo akkasii dabarsi yeroo Kamitti? Anamni akkamitti dabarsu. Eessa jirti duraan? Maaliif dabalate? Eessa jirti? Maaliif dabalate? Maaliif dabalate? Dabarsoon itti irra wayyaa. Ulfa baatii lamaatu hojii galfachuu irra. Dabarsoon irra wayyaa. Maaliif itti duraan? Eessa fiti? Maaliif itti duraan? Eessa fiti? Intala ulfa lamaa itti Hayi. maaliif dabalate? Ilmoon teenyuuti abbaa taatanii beektanii maali? Abbaata amma abbaa taatanii maalaa turtaati? Ana fiitii yaatii qaama seeraa tokko yaayye. Eessa turte duraan? Sumaala gidduu ofii jira. Sumaala gidduu ofii jira. Ana leeyyatta fa'aa? Anaasoo kana Marraa beekarra yaadaa turtan. Anaasoo kana waan akkanaa Galateeffaa. Isin dhalaadhaan taphattan. Ilmoodhaan taphattan. Jee baate lamaa ta'e. Maaliif akkasii jiru? Annaan galle. Eessa turte duraan? Ana. Ani gaaraan ture. Gaaree? Gaaraan beektas. Olee turte? Waan ture.